Ameerikaan biyyoota Afrikaa Saaraa gadiif deeggarsa namoomaa doolaara miiliyoona 536 ifoomsite. Obbo Geetaachoo Raddaan yaa'ii TPLF gaggeessuuf karoorfame irratti akka hin hirmaanne ibsan. Yuukireen guyyoota 890 booda daangaa Raashiyaa cabsuun seente. Harka fuunee daawwattoota keenya jaallatamoo jalqaba irratti kan daawwattan ijoo oduu keenyaa ture ammoo gara bal'ina oduutti isin ceesisa. TV waliif irraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan isinitti himtu ammoo an kennaa Darajjeeti. Haga xumuraatti nu waliin tura. Ameerikaan biyyoota Afrikaa Saaraa gadiif deeggarsa namoomaa doolaara miiliyoona 536 ifoomsite. Ameerikaan biyyoota Afrikaa Saaraa gadiif deeggarsa namoomaa doolaara miiliyoona 536 ifoomsuun ibsame. Biyyoota kanneenitti barreessituu olaantuun nageenya siivilii Dimookiraasii fi mirga namoomaa Ameerikaa Uzraa Zayaan Itoophiyaa fi Keeniyaatti daawwannaa hojii taasisaniiru. Mootummaan Ameerikaa fi dhaabbileen tumsitoota hawaasa siivilii Itoophiyaa waliin dhimmoota namoomaa irratti tumsaan kan hojjetan ta'uu eeraniiru. Biyyoota Afrikaa Saaraa gadiitti lammiileen miiliyoona 38 ol sababoota adda addaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu kaasaniiru. Kanneen keessaa miiliyoonni 30 biyyuma isaanii keessa kan jiran yoo ta'u, miiliyoonni 8 daangaa qaxxaamuruun godaanuu himaniiru. Itoophiyaan godaantota biyyoota garaagaraa irraa dhufan miiliyoona 1.8 simachuun keessummeessaa jiraachuu dubbataniiru. Mootummaan Ameerikaa biyyoota Afrikaa Saaraa gadiif deeggarsa namoomaa doolaara miiliyoona 536 ifoomsuu eeruun ragaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa irraa argame ni mul'isa. Ministeerri maallaqaa Obbo Ahmed Shideen mootummaan fooyya'insi imaammata diinagdee gooroo milkaa'aa akka ta'u galii karaa adeemsa ammayyaan walitti qabuu irratti xiyyeeffannaan ni hojjeta jedhan. Liyaa Taaddasee dabalata qabdi. Ministeerri maallaqaa Obbo Ahmed Shideen mootummaan fooyya'insi imaammata diinagdee gooroo milkaa'aa akka ta'u galii karaa adeemsa ammayyaan walitti qabu irratti xiyyeeffannaan ni hojjeta jedhan. Ministeerri galiiwwanii kaffaltoota gibira jiddu galeessaa waliin dhimmoota seerota taaksii fi kallattii fooyya'insa imaammata diinagdee gooroo irratti mari'atee jira. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shideen wayita kana akka himanitti sagantaan fooyya'insa imaammata diinagdee gooroo guutuun diinagdee Itoophiyaa ammayyeessuu fi guddina haala waaraa ta'een mirkaneessuu kan kaayeffatedha. Guddinni diinagdee Itoophiyaa dabalaa dhufus fooyya'insi imaammata diinagdee gooroo guutuu ta'e hojiirra ooluu dhabuunsaa dhiibbaa mataa isaa uumeera jedhan. Dhiheenya karaa guutuu ta'een hojiirra ooluu kan jalqabe fooyya'insi diinagdee gooroo galii guddisuun baasii of danda'uun guutuu kan kaayeffatedha jedhanii jiru. Fooyya'insi imaammataa kun dhiibbaa liqaa biyyattiirraa kan salphisuu fi sirna faayinaansii biyyattii kan ammayyeessuudhas jedhaniiti jiru. Itoophiyaan diinagdeen gooroo tasgabbaa'aa akka qabaattu gaheen damee dhuunfaa qabu olaanaa ta'us eeraniiru. Kanaaf milkaa'ina hojiirra oolmaa sagantaa fooyya'insa kanaaf oomishtummaa dabaluu fi galii hanga diinagdeen maddisiise walitti qabuun barbaachisaa ta'uu himaniiti jiru. Kanaaf immoo keessatti kaffaltoonni gibiraa galii haala beeksisuu fi galii irraa eegamu kaffaluun dirqama akka biyyaatti qaban bahachuu qabu jedhan. Mootummaanis galii yeroo fi karaa sirrii walitti qabamu taasisuun kanneen gibira dhoksan irratti immoo hordoffii fi to'annoo taasisuun hojii seeraa kabachiisuu irratti ciminaan ni hojjetas jedhaniiti jiru. Waltajjiin gamaggama raawwii hojii mootummaa fi paartii magaalaa Finfinnee eegalame. Waltajjiin gamaggama raawwii hojii mootummaa fi paartii bara baajataa 2016 akkasumas marii karoora bara baajataa 2017 magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuu eegaluu kantiibaan bulchiinsa magaalattii Aadde Adaanech Abeebeen ibsaniiru. Aadde Adaanech gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka beeksisanitti bu'uura uummataaf waadaa galaniin dhiibbaa jireenya jiraattotaa salphisuu fi magaalattii jireenyaaf mijattuu taasisuuf karoora waliigalaa bara baajataa 2016 qabame keessaa giddu galeessaan 91 ol kan ta'uu fi aadaa hojii haaraa hojiirra oolchuun kan milkeessan ta'uu eeraniiru. Waltajjiin gamaggamichaas milkaa'inoota bara baajataa 2016 cimsuu fi babal'isuun madda ciminaa adda baasuun akkasumas hanqinaalee mul'atan guutuu fi sirreessuun bu'uura uummataaf waadaa galameen magaalaa jireenyaaf mijattuu fi miidhagduu ijaaruuf hojiilee eegalaman cimsuun kan itti fufsiisan ta'uu kaasaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaan yaa'ii TPLF gaggeessuuf karoorfame irratti akka hin hirmaanne ibsan. Girmaa Guddisaa bal'ina isaa qaba.
Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa tureen waraana naannoo Tigraay bakka bu'uun akkasumas dhaaba paartii Abuut yookiin TPLF'n bakka bu'uun dubbii himaa kan turan obbo Geetaachoo Raddaan yaa'ii TPLF gaggeessuuf karoorfame irratti akka hin hirmaanne beeksisanii jiru. Galteen garaagarummaa dhaaba Abuut yookiin TPLF keessatti dhalateen hammaataa waan jiru fakkaata. Obbo Geetaachoo Raddaan yaa'ii TPLF gaggeessuuf karoorfame irratti akka hin hirmaanne beeksisee jira jechuun maddi oduu Addis Standard gabaasee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay fi aanaan dura ta'aa adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF Geetaachoo Raddaa yaa'ii paartiin isaanii dhiyeenyatti gaggeessuuf karoorse irratti kan hin hirmaanne ta'uu xalayaa dura ta'aa paartichaaf barreessaniin beeksisanii jiru. Obbo Geetaachoon sababni yaa'ii kana irratti hirmaachuu dhabaniif xalayaa hagayya 8 bara 2024 dura ta'aa paartichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliif ergame kanaan adeemsa dimokiraatawaa fi seera qabeessummaa yaa'ichaa irratti waliigalteen osoo irra hin ga'amin akkasumas koreen giddugaleessa paartichaa irratti osoo hin murteessin sochiin galmee taasifamu sirrii miti jechuu isaaniiti. Itti dabaluun yaa'iin gaggeessuuf yaaddame paartichaa fi uummata naannichaa balaa keessa kan galchu ta'uu himanii jiru. Koreen giddugaleessa TPLF yaa'ichi yoomii fi akkamitti akka gaggeeffamuu qabu irratti waliigalteerra hin geenye. Sochiin badii lafarra jiru dhumarratti dhaaba keenyaa fi uummata keenya balaadhaaf saaxiluu ifa ta'aa jira jechuun obbo Geetaachoon kan himan. Adeemsa galmee TPLF haala aangoo murtee kennu hoggantoota olaanoo paartichaa cabseen gaggeeffamaa jiru keessatti akka hin hirmaanne kan beeksisan Geetaachoon paartichi baraaramuu kan danda'u sochii qindoomina qabu hoggansaa fi miseensonni isaa taasisaniin qofa ta'uu ibsanii jiru. Paartichi yaa'ii gaggeessuu kan qabu waggaa 3 dura ta'uu kan eeran Geetaachoon kunis dadhabina hoggansarraa kan ka'een hin gaggeeffamin hafee jechuun kan dubbatan. Sochii murna tokkoon amma gaggeeffamaa jiru paarticha kana diiguu waan ta'eef cimsee nan mormaa jechuun Geetaachoon kan beeksisan. Obbo Geetaachoo Raddaan afgaaffii tibbana televezyiinii Dimtsi Wayyaanee waliin taasisaniin hoggansa paartii isaanii qoqqoodiinsa hoggansa TPLF gidduu uumame tasgabbii dhabuu fi malaammaltummaan rakkoo naannoo Tigraay hammeessaa jira jechuun qeequun isaanii ni yaadatama. Paartichi yaa'ii gaggeessuu qabaa jedhanii akka amanan kan eeran Geetaachoon hoggansi paartichaa amma jiru garuu aangoo dhuunfachuuf malee dhaabicha fooyyessuuf miti jechuun qeeqanii jiru. Sagantichi iftoominaa fi qabiyyee akka hin qabnes himanii jiru. Paartichi yaa'ii gaggeessuu isaatiin dura boordii filannoo biyyaalessaa fi mootummaa federaalaa waliin tumsuun paartichi beekamtii seeraa qabdummaa akka argatu taasisuu akka barbaachisu dubbatu. Obbo Geetaachoon kana dubbachuu isaanii guyyoota muraasa dura durataan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa miidiyaaleef laataniin paartichi seera qabeessummaan isaa akka deebi'uuf boordii filannoof xalayaa galfachuu fi torban 2 keessatti deebii argannaa jiranii akka eegan ibsanii turan. Kana malees paartichi beekamtii seera qabeessummaa waraana dura qabutti akka deebi'u malee akka haaraatti galmoo akka hin barbaanne himanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa Geetaachoo Raddaa wanti kun odeeffannoo sobaatii jechuun yoo himan xalayaan paartichi boordii filannoof galchee labsii haaraa fooyyee eeruudhaan miseensonni paartichaa fi uummata dogongorsuun sirrii miti jechuunis kan dubbatan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Abuut yookiin TPLF osoo adeemsa boordii filannoo waliin hin xumuriin yaa'ii taa'uun isaa rakkoo dhala jechuun kanaan dura akeekkachiisanii turan. Ministeerri muummee Abiy adeemsa karaa boordii filannoo osoo hin xumuriin yaa'ii taa'uun rakkoo fida jechuun yaa'iin kun akka hin gaggeeffamne kanaan dura akeekkachiisanii turan. Gabaan teeleekoominikeeshinii dorgommiif banamuusaa bu'uura misooma dameessaa fi baay'ina fayyadamtootaa guddisuu isaa abbaan taayitaa koominikeeshinii Itoophiyaa beeksise. Asaantii Mahammad dabalata qabdi. Mootummaan gabaa teeleekoominikeeshinii gabaaf banaa taasisuunsaa bu'uurri misoomaa damee isaa fayyadamtoonnii fi galiin damee kanarraa argamu baay'ee guddachuusaa abbaan taayitaa koominikeeshinii Itoophiyaa beeksiseetii jira. Qooda gaarii tajaajilli koominikeeshinii guddina hawaasummaa fi diinagdee irratti qabu hubannoo keessa galchuun abbaa taayitaa koominikeeshinii Itoophiyaa dameen kun itti gaafatamu lakkoofsa labsii tajaajila koominikeeshinii 1148 muraa 2011tti hundaa'uun ni yaadatama. Haaluma kanaan dhiyeessiin tajaajila koominikeeshinii dorgommii irratti hundaa'e Itoophiyaatti akka jiraatuu fi dhaabbanni walaba ifaa fi itti gaafatamummaa qabu kan kana to'atu akka hundeeffamu taasifameeti jira. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa koominikeeshinii Itoophiyaa Injiinar Baalchaa Reebaa akka jedhanitti abbaan taayitichaa eeyyama teleekoomii ni kenna, qulqullinaa fi qaqqabiinsa tajaajila damee teleekominikeeshinii ni to'ata. Haala kanaan bara baajataa 2026tti eeyyama teleekoomii akkasumas tajaajila ergaa si'ataa sirna e-koomersii si'achiisan kennameera jedhan.
Fakkeenyaaf bara baajatichaa meeshaaleen teleekoomii moodeela adda addaa 4,000 caalan alaa akka galan eeyyamni kennamuusaa ibsaniiti jiru. Dorgommiin gabaa haqa qabeessaa dhaabbilee tajaajila teleekoomii kennan jidduu jiraachuu mirkaneessuuf qorannoon taasifamuusaas eeraniiti jiru. Jijjiiramaan asitti xiyyeeffannoo mootummaan tajaajila teleekoominikeeshiniif kenneen meeshaalee safartuu ga'oomaa ijoo adda addaatiin bu'aa fideera jedhan. Keessumaa dorgommiin gabaa damee teleekoominikeeshinii banaa taasifamuusaa fayyadamtootaa fi galii damee kanarraa argamu dabaluusaa ibsaniiti jiru. Haaluma kanaan Itiyoo Teleekoom guutuu biyyattii masaraawwan 1,500 diriirsuun maamiltoota isaa miliyoona 37 irraa miliyoona 76tti guddisuu eeraniiti jiru. Saafaariikoom Itiyoophiyaan gama isaatiin maamiloota miliyoona 10 caalan galmeessuusaa ibsanii Itiyoo Teleekoomii fi Saafaariikoom jidduutti dorgommiin uumamuu ibsaniiti jiru. Abbaan taayitichaa damee kanaan galii birrii miliyoona 170 ol walitti qabuusaa dubbatan. Bara baajataa bara 2016tti qulqullina tajaajila kominikeeshinii mirkaneessuuf meeshaa neetworkoota adda addaa 3 to'achuu danda'u hojiirra oolchuusaa ibsaniiti jiru. Kun ammoo qulqullina kanniinsa tajaajila sagalee, intarneetii, barreeffamaa fi kanneen biroo to'achuu kan dandeessisu akka ta'e himan. Fuulduraafis qulqullinaa fi qaqqabiinsa damee kominikeeshinii guddisuuf piroojektota adda addaa qopheessanii hojjechaa akka jiran himaniiti jiru. Naannoo Oromiyaatti bara 2016 damee turizimii irraa galiin birrii biiliyoona 36 argamuu biiroon aadaa fi turizimii naannichaa beeksise. Daayiriktarri misooma turizimii biirichaa obbo Faantaawun Taaddasaan akka himanitti bara baajataa 2016 galii damee turizimii irraa argamu guddisuuf qaamolee dhimmicha ilaallatu waliin qindoominaan hojjetamuu himaniiru. Haaluma kanaan bakkeewwan hawwata turizimii naannichaa turistoota biyya alaa fi keessaaf dhaqqabamaa taasisuuf hojiilee bal'aan hojjetamuu kaasaniiru. Bakkeewwan hawwata turizimii misoomsuu dabalatee hambaalee miidhaan irra ga'e hojiin haaromsuu fi suphuu gaggeeffamuu himaniiru. Bara baajataa 2016 turistoonni biyya alaa 232 fi 900 ol akkasumas turistoonni biyya keessaa miliyoona 11.5 bakkeewwan hawwata turizimii naannichaa daawwachuu dubbataniiru. Tajaajiloota damee turizimii irraas galiin birrii biiliyoona 36 ol argamuu kan eeran obbo Faantaawun bara 2017tis damee turizimii naannichaa daran dadammaqsuuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu eeraniiru. Itoophiyaan miseensa dhaabbata ogummaa idil-addunyaa 88ffaa ta'uun galmoofte. Misooma ogummaa irratti hojjechaa kan jiru dhaabbanni ogummaa idil-addunyaa Itoophiyaa miseensa 88ffaa taasisuun galmeesseera. Biyyattiin miseensa dhaabbatichaa ta'uun galmaa'uun ogummaa fi kalaqa dargaggootaaf carraa olaanaa qabaachuu ministeera hojii fi ogummaa aadde Mufaariyaat Kamiil ibsaniiru. Dabalataan dameen kun sosochii guddina diinagdee biyyattii irratti gahee isaa akka baatuuf karoorfamee irratti hojjetamaa jira jedhaniiru. Lammiilee ga'umsa qabanii fi sadarkaa idil-addunyaatti dorgomaa ta'an uumuuf kaayyoo isaa godhatee hojiirra oolaa jira jedhaniiru. Walitti hidhamiinsa industirii waaraa ta'ee fi adeemsa qindaa'aa horachuuf haala mijataa ni uumas jedhaniiru. Kana hordofee dorgommii 47ffaa ogummaa dargaggootaa dhaabbatichi baatii fulbaanaa dhufu Faransaay magaalaa Liyoon keessatti qopheessuu irratti dargaggoonni Itoophiyaan dameewwan ogummaa 3 kan hirmaatan ta'uu eeraniiru. Erga waraana addunyaa lammaffaa booda ardii Awurooppaa keessatti weerara Viilmaadar Puutiin fulbaana 24 eegalaniin waraanni Yuukireenitti baname har'a guyyoota 897ffaa qabate. Yuukireen guyyoota 890 booda daangaa Raashiyaa cabsuun seenteetti. Gabaasa dabalataa booruma ishee akka taanutti qindeeffatee jira. Hajaja pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin sakatta'insa waraana adda jechuudhaan Yuukireen irratti dabarseeni eega waraana addunyaa lammaffaatiin duuba lolli tokko jedhee ardii Awurooppaa keessatti baname. Eega saniin asi ammoo amma guyyooti 897 ta'an lakkoofsifamanii jiru. Waraanni addunyaa tokkoffaa fi lammaffaanis ardii Awurooppaa keessatti jalqabee ardii Awurooppaa keessatti akka goolabame ni yaadatama. Ilaalcha of tuulummaa imperializimii fi sabboonummaan ardii Awurooppaa keessatti gaafa baase ammoo ajjechaa siyaasaa namicha warra Awustiriyaa Hangaarii Duukii Ferdinand irratti raawwateen addunyaa guutuu keessatti dhiiga ilmaan namaa akka hin taanetti dhangalaasee jira. Gidiraa fi rakkoon dhala namaa irratti waggootaaf raawwatamaa tures caamsaa 8 bara faranjoota 1945 Jarman jilbiffatuudhaan olaantummaa warra lixaatiin waraanni addunyaa lammaffaan goolaba argate. Eegasiin as ammoo ardii Awurooppaa keessatti lolli jabaan hawaasa addunyaa rakkoof saaxile waraana hajaja pireezidaantii Vilaadimir Vilaadimiroviich Puutiniitiin fulbana 24 bara faranjoota 2022 seera addunyaa
danquudhaan ifattee galeedha. Hogganoonni addunyaa ajaja Puutiin dabarsisaniin ammoo gocha shororkeessummaati jechuudhaan ibsaniitu jiru. Miidiyaaleen addunyaa ammoo wanni Puutiin godhe kun ammoo weerara jechuudhaan maqaa masootti baasuudhaan oduu kanas duree ijoo isaanii godhatanii jiru. Eega lolli kun eegalee ammoo lubbuun lammiilee nagaa kumoota 10 lakkaa'amanii dabartee jirti. Loltoonni kumoota 100 lakkaan ammoo wareegamanii jiru. Barruun Newsweek jedhamu ammoo Raashiyaan qofti guyyaatti lola kanaanii loltoota gara 250 ta'an dhabaa oolti jechuudhaan ifoomsee jira. Gabaasi France 24 bara darbe baase ammoo Raashiyaan lola kanaanii loltoota gara 300 ta'an dhabdee jirti jechuudhaan ifoomsee jira. Yuukireen qofti ammoo loltoota gara 500 ta'an lola kanarratti akka dhabde gabaasaaleen garagaraa akeekanii jiru. Garuu ammoo qaamni walabaa lakkoofsa loltoota du'anii kana ifatti mirkaneessee hin jiru. Dhiibbaan diinagdee fi qoqqobbiiwwan siyaasaaf diinagdee kan jiru hawaasa addunyaa kan taaneen danqaman kumootaan lakkaa'aman Raashiyaa qofarratti biyyoota lixaatiin darbamee jira. Daldalli garba gurraacha irratti taasifamu ammoo sababa qoqqobbiiwwan kanaatiin qabbanaa'uu bira dabaree ligidaaweetu jira. Sochiin daldalaa fi ujummoowwan boba'aa Raashiyaadhaan biyyoota addunyaa bira dhaqqabanii ammoo cuqqaalamanii jiru. Dhiyeessiin xaa'oo danqamuudhaanii qonni biyyoota ardii Afrikaa fi ardii Eeshiyaa ammoo haalaan laaffatee jira. Kun ammoo sagalee soorataa ardiiwwan kanaarratti dhiibbaa guddaa uumee jira. Raashiyaan waancaa addunyaa Kaatar qopheessite dabalatee morkii olompikii addunyaa irraa ugguramuudhaanii humni jalala ispoortiis akka laaffatus ta'ee jira. Sodaan meeshaalee waraanaa balaafamoo yuuraaniyeemii fi merkuurii irraa hojjetamanii addunyaa balaa fi saaxiluu malan jechuudhaanii miidiyaalee fi qorannoowwaniinis babal'atee qooddamee jira. Humni dhaabbilee idil addunyaa nageenya addunyaa mirkaneessuuf dhaabbatanii kanneen akka United Nations ammoo ifatti kufaatii fi saaxilamee jira. Addatti ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ka ilma warra Portugal Antonio Guterresiin hoogganamu ammoo UN haalaan tuffatamee jira. Loogummaan dhaabbilee faayinaansii addunyaa akka International Monetary Fund fi World Bank ammoo ifatti mul'atuudhaan qeeqarratti kaasee jira. Qabeenyi Raashiyaan baankii addunyaa irraa qabdu ammoo saamamuudhaan Yuukireen akka jettiiwwan waraanaa ittiin bitattuu fi ifatti labsameeti jira. Biyyoonni addunyaa jajjaboon garee uumuudhaan lola kana qabbaneessuu caalaa ho'isuu fi yeroo waltumsan ifatti mul'atuudhaan abdii hawaasa addunyaas haalaan jeeqee jira. Ameerikaan biyyoota michuu isii ta'an kanneen akka Siwiidin, Kanaadaa, Poolaandi, Noorwee, Niizerlaandi, Deenmaark, Yuunaayitid Kingdamii fi gamtaa Awurooppaa fa'aa of jalatti hiriirsuudhaan maddi Yuukireen hiriirtee lola bakka bu'iinsaa Yuukireen keessatti gaggeessuudhaaf fuulleffattee jirti. Biyyoonni akka Beelaariyoos, Iraan, Sooriyaa, Chaayinaa, Kooriyaa Kaabaa, Indiyaa, Maaliif Eertiraan ammoo michummaa isaanii Puutiin waliin haalaan cinfataniitu jiru. Hogganoonni biyyoota kanneenii ammoo jaallan dhiyoo Vladimir Puutinii fi masaraa Kremlin Moskoo keessatti argamuu ta'uudhaan gurmuu lola kanaa keessatti of makaniitu jiru. Chaayinaa dabalatee biyyoonni michuu Raashiyaa yeroo dheeraa turan weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwattee ka biyyoonni adda addaatiif hogganoonni hedduun balaaleffachuurraa of qusataniitu jiru. Deeggaranis sagalee isaanii ifatti dhageessisuurraa akkasuma of danqanii jiru. Garuu ammoo cadheessi biyyoota kana Yuukireenii fi dhiba akka fakkaate miidiyaaleen addunyaa ifatti gabaasaa jiru. Beejingii fi Moskoon ammoo waliigaltee dippiloomaasii jabaa daldala irratti xiyyeeffate waliin kan qaban yoo ta'u, dabalataan ammoo daddabarsa meeshaalee waraanaa fi teknooloojii waraanaa irratti jaboo waltumsu jedhaniitu amatamu. Kun ammoo amala jalqabbii waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa sana akka fakkaatus xiinxaltoonni ni akeeku. Ameerikaan qofti ammoo naannoo doolaara biiliyoona 60 ta'u dhangalaasuudhaan Yuukireen ka deeggartu yoo ta'u, gamtaan Awurooppaas akkasuma doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu facaasee Yuukireen cinaa dhaabbachuu irratti argama. Lola guyyoota 800 ol lakkoofsise kanatti ammoo imaammanni biyyoota lixaa amma ifatti jijjiiramaa dhufee jira. Biyyoonni lixaa lola kanaanii akka Yuukireen kallattiin meeshaalee waraanaa warra lixaatti hojjetaman hin gargaaramne dhooggaa akka turanis ni yaadatama. Sababni isaas ammoo Puutiin yennaa mufatee jedhee millaacii niwuklaaraa harkisuudhaan addunyaa balaadhaaf saaxilama sodaan jedhu gama peentaagoonii fi akkasumas ammoo dhaabbilee basaasaa warra lixaa irraa yeroo garagaraatti as bawaa ture. Amma garuu mootiin biyyoota lixaa pirezidaanti Joo Baayiden akka Yuukireen meeshaalee waraana lixaa kana kallattiidhaan gargaaramtu ifatti eeyyamaniitu jiru. Yuukireen jettiiwwan waraanaa ammayyaa'oo ta'an kan F-16S jedhamanii fi misaa'iloota akkaan qilleensa keessa ariifatuudhaan balali'an gargaaramuudhaan Raashiyaa haleeluu eegaltee jirti. Lola guyyoota 897 lakkoofsiiseen duuba Yuukireen of ittisuu bira dabartee daangaa Raashiyaa cabsitee seentee jirti jechuudhaan miidiyaaleen addunyaa gabaasanii jiru. Raashiyaan bakkeewwan daldalaa to'achuu fi dhiibbaa bal'aa raawwataa dhufuusii hordofee biyyoonni lixaa Yuukireen akkasiin daangaa Raashiyaa cabsitee seentuu mala biraa baasuudhaan loltoonni Zeleniskii 1,000 caalan daangaa Raashiyaa cabsanii seenuu isaanii Vladimir Puutiin
ifatti beeksanii jiru. Raashiyaanis ammoo labsii yeroo muddamaa kutaa bulchiinsaa Kuriskii jedhamu keessatti labsuudhaan haleellaa kanaanis lubbuun namoota 6 darbuu fi akkasumas ammoo lammiileen 31 ta'an miidhamuu Mooskoon beeksistee jirti. Tarkaanfiin Putiin itti aansuudhaan fudhatan ammoo yaaddoo hamaa waraana kana keessatti uumee jira. Biyyoonni addunyaas ammoo bakka lamatti wal hiruudhaan ifatti meeshaalee oomisha isaanii ta'an akka Yuukireen gargaaramtu eeyyamuun isaanii lolli kun akka sadarkaa ardii Awurooppaatti ol guddatee lola addunyaa hin uumnee fi yaaddoo jabaatu jira jechuudhaan xiinxaltoonni himuu irratti argamu. Daawwattoota keenya jaallatamoo oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti mun kan si waliin turte ammoo Ankinnaa Darajjeeti. Qophiilee Oliif TV afaan biroo waliin yeroo gaarii.